Yesus jede yo ayyamuna jalawata ani adawhin ibadu abaki yakabata Yesus jede yo ayyamuna jalawata ani adawhin ibadu abaki yakabata Makani Yesus kuni waan guddoo anaaf godheera hanga silaaduu ifee du'ee anammoo du'arraa waljeera Makani Yesus kuni waan guddoo anaaf godheera hanga silaaduu ifee du'ee anammoo du'arraa waljeera Makan anduba golladheeru sunna baase argiteetti du'aana kaase Makan ani herregadheeru sunna baase argiteetti du'aana kaase Makan anjalatti boqadheeru sunna baase harki keetti du'aana kaase Makan ani herregadheeru sunna baase harki keetti du'aana kaase Yesus akka malee na jaalata daara keessa fuudhee fil'aanfata galata isaa ambaadhee geessa baasanni naaf godheeru hin odeessa galata isaa ambaadhee geessa baasanni naaf godheeru hin odeessa ambadhaadhee kama Yesus argadhee gargala seexana jalaa bahe ambadhaadhe kama Yesus argadhe gargala seexana jalaa bahe midhuun na beeta adoon dubbatiin na beeta gooftaa kiyyaa naa deebiche kadhaatiya midhuun na beeta adoon dubbatiin na beeta Gooftaa kiyyaa naa deebiche kadhaatiya Alapaatu martiin tartii anfooyadhee deemsa sifaa Addeelee toodhaan sitti lafaa tanaa gajjecha mana waaqaatti naa jaala Warrinaan dura gargalee dhufee karaan qiqqee hantuu tanuma argadhullee ansi waaqonfadhaadhaan kana baasee si'uma Warrinaan dura gargalee dhufee karaan qiqqee hantuu tanuma argadhullee ansi waaqonfadhaadhaan kana baasee si'uma Alapaatu martiin tartii anfooyadhee deemsa sifaa
Adeelee toodhaan sitti lafaatana gajjecha mana waaqaatti jaala. Warri naan duraa gargalee dhufee karaan kikkee hantuuta nabee argaa dullee ansi waaqonfadhaadhaan kana baasee simaa. Warri naan duraa gargalee dhufee karaan kikkee hantuuta nabee argaa dullee ansi waaqonfadhaadhaan kana baasee